Yooyyaa akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii akkam jirtu mata duree Oromoon nama akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi kara deemaa osoo qabaattee rakkinni tokkollee balbala isiirra hin bahu kan jedhu qabadhee dhufe. Akkuma beektanii horii keessallee kormatu jira jechuudha. Horii keessallee kormatu jira. Korma santu fuudhee horii saniin gala. Nama keessallee mataa namaattu jira jechuudha. Mataa namaa yoo jedhu isa buqqeedhaa miti jechuudha. Yookaan immoo rifeensaa miti jechuudha. Mataa namaa yoo jedhu nama qajeelchu, nama namaan deemu, nama karaa nama qajeelchu jechuudha. Kanaaf nama keessallee mataa namaattu jira jechuudha. Kanaaf Oromoon osoo nama akka Raayyaa Abbaa Maccaatii fi kara deemaa kana qabaattee rakkinni tokkollee balbala isiitirra hin bahu jechuudha. Balbaluma isiitirra rakkinni tokko hin bahu jechuudha. Namoota akkanaa baay'ee dhabuutu kennatu. Namoota akkanaa baay'ee dhabuu kennatu rakkoo akkanaatiif yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan nu saaxilaa jechuudha. Mee hundi keessanii viidiyoo kana ammuma jechuudha. Ammoo kana subscribe, share, deebi'ee dhufee hin jira gochuun deeggarsa. Raayyaan Abbaa Maccaa, Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Oromoodhaaf nama addaati. Kennaa Waaqni, kennaa Rabbiin Oromoof kennedha. Raayyaa Abbaa Maccaa, Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa qabsaa Oromooti. Qabsaa Oromooti. Falmaa mirga dhala namaati. Gaafa Oromoon rakkatu waliin rakkataa. Gaafa Oromoon dhukkubsatu waliin dhukkubsataa. Rakkoon Oromoo isa laalessiti. Sabboonadha. Abbaa amantiiti. Ustaaz Raayyaan wannuma hunda jechuudha. Wanni Ustaaz Raayyaan keessatti argamne hin qabu. Ustaaz Raayyaan wanni inni hin fakkaanne hin jiru jechuudha. Waanuma hunda fakkaata. Kanaaf akkuma beektan jechuudha kennaa addaati Ustaaz Raayyaan. Oromoof kennaa addaa. Akkuma beektan gaafa eebbisaa addunyaa wayyaaniin ajjeefte reeffa eebbisaa addunyaa namni jalqaba lafaa kaase Ustaaz Raayyaadha jechuudha. Kanaaf Ustaaz Raayyaan Oromoof kennaa addaati. Nama addaati. Odoo nama akkanaa kana jechuudha 10-20-30 qabaanne Oromoo rakkoon takkallee itti bubbisuu hin dandeettu jechuudha. Mee waan Ustaaz Raayyaan waa'ee gargaarsa walloo ilaalchisee jedhe waliin haa dhageeffannu. Maaliif hospitaala Adaamaa dhufanii uummata miliyoona
እንደንደኙ አመርጓዳ ከናፍ ማሊፊ ኡመኒ ከኛ ወሪና ነው ታዩ jecha baay'ee nama maramu jechuudha akkuma dhageessan kana. Nuti Oromooni hospitaala haaraa ijaaruu fi miti. Uummata Wallootiif hospitaala haaraa ijaaruu fi miti. Isuma ijaarame fuunee Walloon geessuu hin dandeenyu. Jecha baay'ee nama maramu jechuudha. Isuma ijaarame kana fuuneetumaan Walloon geessuu hin dandeenyu. Hin dandama tokkummaan jiraannan waliigalteen jiraannan wal dhaga'uu jiraannan Oromoon baay'ina isaa kanaan guyyaa tokkotti Walloodhaaf hospitaala ijaaruu hin danda'a. Wal jala yaa'a tokkummaa walii qabaata wal beeka taanaan wal dhaga'a taanaan Walloodhaaf guyyaa tokko keessatti hospitaala ijaaruu ni danda'ama jechuudha. Guyyaa tokkotti hospitaala ijaaruu ni danda'ama. Walii galataana yaanni inni dabarsuu ustaaz Raayyaan dabarsuu barbaade isa kana jechuudha. Miliyoonni 60 walitti buuse meeqa biliyoona 60 bar biliyoona 60 hospitaala sadarkaa isaa eeggate uummata Wallootiif ijaaruu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf jecha baay'ee nama mararuudha. Mee amma kallattimaan gara ajandaa lammaffaatti darbaa. Ajandaan lammaffaan karaa deemadha. Karaa deemanii dhugaa nama seenaati. Nama seenan isa hin daganneedha. Nama seenan isa yaadachuu qabudha jechuudha. Namni uummata Walloo asuma dhaqee Adaamaa kanatti gaafachaa hin jiru jechuudha. Inni garuu yeroo lolli akkasitti banamee namni lubbuudhaaf sodaatu keessatti Walloon deemee rakkoo uummata Walloo qabatamaa waan isaan keessa jiran ijaan daawwate jechuudha. Ijaan daawwatee dhiifnee waraabee addunyaa kanatti agarsiise jechuudha. Miidiyootatti agarsiise jechuudha. Kanaaf dhugaa nama galatoomii jedhamuu ni qabudha jechuudha. Kara deeman. Mee amma viidiyoo kanaa dhageeffannu. Isaan shiftaadha akka shiftaadha. Sanaan namni osoo injaanii ijoollee injaanii zimjaanii qaranii. Ormaatti hariinaa jedhanii amma masmaarii gurraacha ta'eenya Ormaa sitti luqqeessuudha jedhanii barisaa. Wanti amma dhawwamee jira. Karaan tolee deemamee dhagahuun dhabdani. Wanti dhawwuu jirani. Amma barree wal dhahu jira har'a. Har'as jira maddiyaa ta'ee. Eessa jira? Maddiyaa ta'ee kana wal dhahu jira. Subii jira. Amma Tole akkuma dhageettan kana jechuudha. Dhaqee isaan wajjin mana keessa taa'ee viidiyoo kana waraabaa jira. Kun biyya keenya taa'e malee jechuudha. Namni kun odoo biyya faranjii kan ta'u taate beekamtii guddaa argata jechuudha. Kanaaf nama kanallee dhugaanatti jechuudha akka yaadetti nama addaati. Walumaa galatti namoota akkasii kanneen jechuudha. Namoota saba isaaniitiif quuqaman, namoota dhibeen saba isaanii dhibee isaanii ta'e, namoota rakkoon saba isaanii rakkoo isaanii ta'e, namoota namummaadhaan namaaf yaadan, rakkoon namaatti dhagahamu akkanaa kanneen baay'ee osoo qabaanne akka Oromootti rakkoon tokkochuu balbala keenya hin bahu jechuudha. Kanaaf galatoomaa, share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa.